Maanguddoon lammii Naayijeeriyaa haadha warraa 130 fuuchuun ilmaan 203 horatan waggaa 93 addunyaa kanarraa du'an boqotan. Yihun ingidaa gabaasaa maddeen garaagaraarraa argate qindeeffatee jira. Muhammad Bello Abubakar isaan maqaa masooba Baamaa Saabaa jedhamuun beekaman lammii biyya Naayijeeriyaatti. Wayita lubbuun jiranitti barsiisaa amantaa akka turan seenaan isaanii ni mul'isa. Namni kun wayita lubbuun jiranitti gocha hin beekamnee fi seeruma amantaa isaanii illee kan cabsedha jedhame raawwachuun qalbii miidiyaalee addunyaa hawwatanii turaniin. Bara 2008 BBC'n akka gabaasetti namni kun dubartoota 86 fuuchuun ilmaan 170 horachuu danda'aniiru. Baamaa Saabaa gocha isaanii kanaan addunyaa ajab jechisiisan. Gocha faallaa amantaa isaanii raawwatan jedhamuunis irra deddeebiin qeeqamaa turan. Hammam seerri Naayijeeriyaa baay'ina dubartoota namni tokko waliin gaa'ela raawwachuu danda'u irratti daangaan kaa'ee jiraachuudha baatus gochi isaanii sirrii miti jedhamuun yeroofis taatu hidhamanii turani. Haadha warraa 86 qaban keessaa 80 akka hiikaniif gaafatamanis gonkumaa gocha kana hin raawwadhu jedhan. Haadha manoota koo Rabbitu naaf kenne. Ani isaaniin dhiisuu hin danda'u. Isaanis na dhiisanii deemurra na waliin jiraachuu filatu jedhan Baamaa Saabaa turtii gaazexeessituu Aljaziiraa waliin taasisanii turaniin. Rabbiin haadha warraa tokko 2, 3 yookaan 4 akka fuutuuf si fayyamuu danda'a kan jedhan Baamaa Saabaan. Haa ta'u malee dubartoota 86 akkam fuudhuufis kan na ajaje isumaa jedhan. Ajaja isaa dura dhaabbadhee adabbii keessummeessuu hin fedhu jechuunis dubbataniiru. Akka barruun biyyattii Nigerian Daily News gabaasetti maanguddoon ganna 93 sanbata darbe addunyaa kanarraa du'an boqotan kun erga bara 2008 asittis gocha isaanii cimsanii itti fufuun dubartoota 44 dabalataan fuudhaniiru. Ilmaan hedduus horachuuf danda'an. Waliigalaan bara lubbuun jiranitti haadha warraa 130 kan fuudhan Baamaa Saabaan ilmaan 203 horachuu danda'aniiru. Battala isaan dhibee hin beekamneen du'an boqotan kanattillee haadha warraa isaanii keessaa muraasni ulfa ta'uutu himame. Haadha warraa isaan fuudhan keessaa tokko kanaan dura turtii BBC waliin taasifteen akka dubbattetti dhibee ishee mudateef wal'aansa barbaacha gara wayita Baamaa Saabaa deemtetti ture isaanitti eermuuf kan dandeesse. Haati warraa isaanii kan biraan umurii waggaa 20tti isaanitti eerumtes akka jettutti Baamaa Saabaan kan wal argite wayita barattuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa turteetti. Harmee isheetu gorsaaf qabatee isaan bira deeme. Battaluma sanatti ture Baamaa Saabaan ija isaanii kan irra buufatan. Maanguddoo umuriin irraa fagoo jirutti neerumu jedhee mormus Baamaa Saabaa kun ajaja Rabbiiti jechuun harkatti nagalfachuu danda'aniiru jetti Gaaniyaat Muhammad Bello. Dhimma kanarratti Baamaa Saabaan yaada kennanii turaniin ani haadha manaa barbaacha mana kootii baheen beeku. Isaantu gara koo dhufa. Wayita isaan gara koo dhufanitti akkam fuudhuuf Rabbi na ajaja. Anis nan fuudhaa jechuun dubbatanii turan. Jechi isaanii kun Rabbi isaan maqaa dhaatan kun Baamaa Saabaaf addatti seeratu meelaata kan nama jechisiisudha. Hundaafuu isaan waan godhanii darbaniiru. Jiruun haadha warrootaa fi